Jira miidiyaan egaa torbeedhaan akkuma beekamu egaa sagantaalee adda addaa beektota ayyoota abbootii gadaa akkasumas immoo abbootii qabeenyaa fi dargaggoota dhalootaaf ergaa dabarsu kan jedhu keenya marsaa lammaffaa kan isinii dabarsinu amma jalqaba. Kunis jira. Sirna gadaa Gujii keessatti yeroo sirnoonni adda addaa gaggeeffaman tartiibaan yaa'a. Mee gogeessaa yaa'uun hiikoo maalii qaba? Yaa'uu jechuun kabaja jechuudha. Kabajaan deemuu, naamusa eeguu, waan kana guddaa godhatu, kabajatti kennuu, as deebii, achi deebii, as deebii, ol deebii, gad deebii kan jiraan gogeessaa yaa'ee waan namni tokko jedhu dhaga'ee waan namni lama jedhu dhaga'ee walii dhageettaa guddin walii dhaga'ee bula jechuudha. Gogeessaa yaa'a jechuun dhaabbadhu jennaan dabballee jirti sulli akkaataa fiitiin walii dhageetta. Waan beekanuuf wanni hin beekne siniddu karaan beektu yoo deeme siniddu karaan hin beekne immoo yoo deemte si rakkisa. Karaan beektu siniddu waan ta'eef kun walii dhageettaa wal kabajaa jechuudha. Sirna aadaa Gondooroo keessatti mee xiyyeeffannaan itti kennamu maal fa'i? Sirni aadaa Gondooroo kun bifa lamaan jira. Bifa lama qabaa. Namni ka beekaa ijjeese jira. Kadanuu ijjeese jira. Bineensa siyaa midhaan keessa darbatee baddaa keessa darbatee hin beekin bineensa se'uu ka ijjeese kadanuutti jira. Danuun sun hambadee qaddii. Hambadee jedhanii. Namni yoonni oo'ee namaan beekam hambadee jedhaa. Namillee yoo bira hin jirre isattuu iyyaa. Namitti reebaa. Namicha biraan dheetu nama san bira tee'aa Gujiin dhufee warri dhufu sijjeessadhanii irraa fuudhanii dheetaniini hin dhossanii Gujii harka waan jiruuf hin gondoorani kun waan Gujiin jedhu hambadee qabaa jedhan warrillee yoo dhufee maanti ijjeese nama ijjeese namni sun hambadee jedheeruuni isa qabatee harkaa qabuun dhufanii nutti harkaa fuudhe yoo jedhan hambadee qaba yoo jedhan warrillee umaan jedhu danuu hin beekama. Hin beekama hin gondooranii akka aadaatiin hin gondooroon hin baati umaa rakkoon qabdu. Nama beekaa ijjeese jira. Beekaatu ijjeese illee baqatee hin bahu yoo duriiti kan jedhu kun waan mi'een bokkoo lalladdeef waan durii jedhan dubbata malee kan ammaatii miti kan dubbataa. Yoo inni beekaa ijjeese illee Gujii jalaan bahu. Hin qabanii, hidhanii. Hidhan jechuun xaabaatti muti. Harka duubarraranii hidhanii. Wadaroolee hin jiru harkisaa jedhanii teephaa hidhanii. Warra kaallee erganii nama ijjeese kooyi qanneerraa. Kooyi atillee sajjeesi jedhanii. Hin dhufa. Yoo inni dhufu nama qopheessaniiran. Inni meeshaa tokko sanuun qabu waraanaa dhufeera. Yoo inni dhufullee nama duubaan qabullee godhaniiranii. Geerroonni waraanu? Yoo inni waraanu isa qabullee inni kun muka hidhanii ijjeesi kun godhaniiranii ka duubaan qabullee godhaniiranii. Ka ammoo harkisaa kaan duubaan butee jalaa milissullee achi keeyaniirani. Jalaa fuudhee akkasii duuba addee hidhaniiran kaan duuba harkisaan dheeraa. Yonni dhufee jedhu kaan jalaa butaa. Jalaa butee kun duubaan qabee jedhee yonni jedhu lamantuu matanuu. Takkitti malee Gujii lamantuu matanuu hangafa dhaddee araarame Gondooroo fuudhanii deemanii Gondooroo sullee. Dhumate araarame lamantuu matanuu. Ayyoo dhaqqabee kanallee injifatee sallee injifatee tumate. Dhumate? Dhumate. Isaanillee maan tumatte hin jedhan? Maa tumatte hin jedhan namattuu tumadhu jedheen hangafa. Taranii qabanii. Daawwataa jirtan keessumaayyuu ayyuu keenya kabajamoo jaallatamoo abbaa gadaa keenya duraanii Jiloomaan wajjin egaa turtii gaarii akka taasisaa jirrudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya kun marsaa lammaffaadha egaa marsaa lammaffaa kanarrattis egaa dhimmoota keessumaa aadaa keessatti sirna isaan keessa turan keessatti hojiiwwan guddaa akka hojjetaa turanii hundi keenya beeknaa haa ta'u malee afaan isaaniirraa immoo akkuma isin jettan egaa kunis jira miidiyaan egaa namoota bebbeekamoo akkasii kana kan isinii dhiyeessinudha ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u naaf irra keenya gamanaati.
waa malee hin kaafne waan kana. Gujiin keessumaa aadaa qaba. Danuu nyaatu jedhama. Waan danuu fudhatee nyaatu. Maaliif waan kun? Kuni danuu nyaatu jechuun nama isaa ka du'eeyyuu ka danuu nyaatu. Konkolaataan kun waan tuqe nyaatu. Horii wal cabsu nyaatu. Namni wal dhahee danuu ijjeesu nyaatu. Waan diduuf qaba gujiin. Waan kana lagatuuf. Namni amma sabii dhibiini innaa konkolaataan dha'uu kaasaa jedhanii kaffalanii waa akkanaan beeku gujiin. Waan kana diduufi wanni kun hin cittu cadhittee deenti zarii namaatti. Inni datte. Hin deenti cadhittee waan deentuufi hin tuqanu. Danuuni eegi nyaatanii hattu borullee ittaallee cadhittee deentu waan ta'eef didata gujiin. Cubbuu jechuu danuu jechuu. Kamiin nyaataree danuu? Waan dhibii nyaatu malee, waan fudhatu malee birriin. Harka cabsu itti qalanii. Kana itti kan namicha qalanii. Kanan tolchanii. Fudhatu malee. Namicha garbuu tumanii, damma fidanii, tumaalee sahoolaatti qalanii, falanii akka inni fayyu godhani kana. Tuuzaa mootii morsaa jedhanii morsa. Kunis jira miidiyaan egaa namoota bebbeekamoo jaallatamoo yeroo akkasa torbeedhaan kan isinii dhiyeessudha. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u numaaf fedha keenya qabanaati. Turtii gaarii. Akkamittiin aadaan bakka guddaa qaba jettu meesin? Akka aadaan bakka guddaa qaba. Itti bee. Muki kulli aadaa qaba. Hin muranu. Gaaleen muka hidhattee gaaleenli aadaa qabdi seera malee kutanuu. Muka muranuu. Wanni mara aadaa qaba. Karaan duuchanu aadaa. Lagan duuchanu aadaa. Wanni gujii mara kabaja qabdi. Wanni gujii aadaa irraa hin qabne tokkollee hin jiru. Mi maaliif ta'e kun? Kun itti bultuma. Waan gujiin buluun. Bultuma gujii ittiin bulu. Wanni hundinuu loonii, gaalaa, saree, harree. Sareelli aadaa qabdi gara gujii. Sareen tullee seera qabdi. Mi seera maaliif akkam? Sareen seera isiin qabdu. Sareen morma haadha qabdu. Yoo waan keenyaatti abbaa himatta haadha san qaddee abbaa himatta malee hin dhootullee hin abbaa jalaa waan baddeettuuf. Kana nyaattee itti narraa dhooggadhu jettee qadda malee hin tuttu. Yoo haadha san hin qabne bineensa. Kana maatii muti. Kana maatii miti. Akkasii seera qabdi sareen. Harreeni garbicha jedhanii. Garbicha itti fe'atanii nami garbicha fi garbicha namaan tuqanu abbaa tuffatan tuqu. Itti jaladhaanani jedhanii garbicha nami tuqu garbicha abbaa itti fe'atu. Waan hundinuu seera qabdi bultuma. Kana seera qabdi wanni gujii wanni jedhanuuf aadaa qabdi wanni gujii waan jedhanuuf waa ittiin bulu. Bultuma dur tumateeru. Kaamma nu tolchinee. Dabarsii dur dabaraa dhuttee nuun baate. Aadaan isinii maaliree? Aadaan nuyi. Nu aadaa jechuun waaqa jechuudha. Haga waaqaan jalatti aadaa ulfeessina jechuudha. Aadaa kabajjina. Aadaa san namni taruu hin danda'u. Aadaa nuti lakkisi jennaa hin lakkisanii waaqaan jalatti aadaa ulfeessina kabaja jechuudha aadaa. Aadaan waan hundumaa of keessaa qaba. Of keessaa waan hundaa qabduuf waan laftuun qabdu duudii waan qabduuf aadaa nuti jennaan lakkinye aadaa jennaan ta'ene akkas keenya. Adeemsi baallii waliigalaa hangafaa jedheera. Ani guyyaa tokkollee gaafa baallii kennu hin dabarsu jedhee waadaa galeera. Waadaa seentan. Waadaa seene qaraayyuu. Waadaa seenee ammallee baalli fuudhellee hin gammade jedhee akkuma isaan gaafa kennuu fi fuudhuu fi gaafa kennullee hin gammade. Na gammachiise. Gaafa kennu ammoo gaafa fuudhuu waggaa bacaa waan elaayee tureeruu fi baguma baallii tana abbaa gadaa ta'e jedhee gammade. Gaafa kennu ammoo ba'aan kun natti ulfaatee Oromoo hunduma isaatu ba'aa natti fe'anii hundi Oromoo dalla arfanii duudiinuu abbaa gadaa walii galaa Oromoo jedhanii natti waan fe'anii fi natti ulfaate ba'aan. Ganni kiyyalli waan dheerateef natti ulfaate guyyaan kun laakka'ee naa dhumatuu didee waggaa 8. Guyyaan sun nagayaan na dhaqqannaan
itti gammadee waaqa kadhadhee itti gammadee baalli kennuun kiyya sun akka malee itti gammadaa waan kenneef. Baalliin sun yeroo kennamu maaltu raawwatama? Sirnoonni raawwataman maal fa'i? Wanni laakkonnee borullee adda dhiisii keessaan baanu wanni baalli kennamu sun waa aadaan tolchitu ani qindeessee isumaa qaraa baalli kan akka kennamu akka tolchamu nurraa akka fudhate jaarsoo dhugoo jedhani balee fincaan godaansisee leenjisee figula godaansisee akka hanne jedhee yaame guyyaa qabee kora qabee baalliin guyyaa gaafa guyyaa jaaffaa gaafa bultii 13 ti jedhee uummata miidiyaa akkanaatiin uummata Oromoo hunda beeksisee isaallee guyyaa san yoo hattanis itti fidee akka walaloo aadaa ta'ennatti waani waliin taphata. Harmuufoo obbaa guuree baqate harmuufi qaata dididdiree qubee gurran naqate yoo baleen baallii fuudhisa sodaatee gara duubaa baqate beessisaaf jajjabeessisaaf walaloo kana baasaa kanaan jajjabeessaa kan bilbilaa waluma jennee yaannee wal qixxoonnee waan hunda qopheessee ka isaanii maleelletti akeekee waan baalli nama 3 fi dura dhaggeeruufi. Isin barumsa waan qabuuf godaanaa kattaa kaagaa xenxenoo ka waaqoo duubee waan fi dura 3 dhaggee kiyya 4 waan ta'eef waan nama hin gaafanne waa ifi beekuuf isaallee jajjabeessee yaamee baalli akkana fuudhanii akkana ta'a kanan dogongorinaa jedhee itti himee akeekee adoo yuubi akeettu jirtu yuubi sullee dhaggitee hin jirrefatte akeeka jedhee laana itti himee qopheessee kana qopheeffadhaa jedhee waa aadaa aanan baal gudaa jedhanii namarraa buqqisan salli ifumaa qopheessee ifi kiyya qopheeffadhee kasaanillee kennan qopheessee akkana tolchee baalli san nagayaan nurraa baate. Akka irra jiru gaafa mi'ee bokkoo san abbaa seeraa jedhanii naa lallabaniiran. Gaafa sana. Gaafa mi'ee bokkootti jalqabaa kaasee aga dhumaa waan geessiseeruu fi abbaa seeraati seerri hookku umaatti abbaa seeraati jiloo maandhoo jedhanii naa lallaban. Achiin duuba baatu amma baatu jedhama. Baatuun duuba maanti darraa eeggama seeti. Gadaan godaanee yoonni amma biyya kana gale hin koran jedhanii kora jechuu akkasii walgeeyyetta walii qabanii gadabii dibbee dhugootti walii qabamanii gaafa kana ulfaataan mara dhufaa guyyaa kana ooluun qabu yoo lubbuun jiraadhe na barbaachisa. Guyyaa kana jibbellee jaaladhellee ooluu qabu giddaajii kiyyamu. Achi deemte. Rakkoo achi deema. Achi deemtanii maal fudhattu? Muudama wayii fudhattu? Muudama duun ta'in kallacha hidhatan san laakkaan. Kallachi guyyoon qixxaayin korri kun hin ta'u jechuudha. Korri waa hanqatuuf irra argamuu malee namni lubbuun jiru itti erganii itti himanii ooluun qabu. Korri waan fashalaa'uuf ooluun qabu. Kun dhimma na barbaachisu ammallee namni gaafa dubbii wal morme. Eenyu fe'in? Namummaa hayyuun fedhee namummaan fedhee wal morme kana kun jedhee namni lama ati kana jettee sun kana jedhee wal morman eenyu bira dhandhaadhaan jiloo maandhoo abbaa seeraa bira dhandhaadhaan. Seera isaa atillee amantaadhaanii wal lamaaniinuu amansiifatan. Allee amana. An kana jedhe. Amma isaan lamaan dhufanii isaan lamaan natti himanuu nami dhibiin dhufanii abboosi bira dhunne jedhanii nami dhibii dhufee amma nami tokko kun tana jedhe kami irra dhugaa jedhanii si gaafata. Sirrii jedhe nami dhibiin gaafata isaaniin ta'e wal falman. Allaalee akkana jedhe dhugaa kan jedhe warra seeraatiin fudhatan. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya egaa amma turtii kan taasisaa jirruu fi kan isinii dhiyeessaa jirru abbaa gadaa keenya duraanii abbaa seeraa jiloo maandhoo wajjin egaa turtii taasisaa jirrudha. Turtiin keessa namas wajjin ta'uun affeerra keenya gamanaati. Keessaa jiloo maandhoo firjaa godaanaa dambii sallii jedhama. Isaanii immoo ka ulfinnaa abbaa cirrattee abbaa gannaalee jedhaman. Keenya tokko abbaa seerummaa haganni du'ee baduttuu irraa baalli hin baatu. Abbaa seerummaa qabata. Abbaa seerummaa angoo seeruma gaafata malee
akka durii baay'ee hojjetu seera mana dhufanii gaafatan. Abbaan gadaa hin bocatu, hin qotatu. Garuu hojii uummataa hojjeta. Gaaffii sin galatooma gaaffii kana na gaafattaniif. Abbaa gadaa waan ta'eef anaaf aduun ta'in. Abbaa gadaa ta'ee baalli kenneera. Abbaa gadaa hanqotanne kan bocanne kan. Kan duubanaa dhufuufu. Ankiyaani addee geegeera. Haga deemeera. Anaa kenna adoon jedhin. Abbootii gadaa kan ilaaluu qaban. Uummatillee bira ejjuu qabaata. Uummata kana waan deemanuuf, uummata kana waan baddaa bulaa deemanuuf, uummata kana bu'aa bayii waan danda'anuuf, rooba aduu waan uummata kana daganuuf, uummatillee bira ejjuu qabaata. Hin qotatu hin bocatu hin nagadu. Isaan deeggaruu qaba. Bakka isaa itti dadhabanutti, bakka isaa itti rakkatanutti, bakka isaa itti dhukkubanutti, bakka saniin mootummaallee bira ejjuu qabaata. Kaani uummati kulli dargaggoon kulli bira jiraatu qabaata. Hayimaanooti adda addaa kullee qaamummaan mootummaa ta'e mootummaallee ta'e qaami jiru duudiin bira ejjuu qabaata. Kaaniif warra ilaayee ture baallii kennee ture kanallee ilaaluu qabaata. Eessa jirtaa? Eessa bultaa? Ati akkam bulaattaa? Manni kemeeti? Ati eessa bulta? Maal nyaatta? Jedhanii ilaaluu qabaatan kana jedha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya egaa kunis jira miidiyaadha. Kunis jira miidiyaan egaa dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti egaa abbaa gadaa keenya duraanii abbaa seeraa Jiloo Maandhoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerraa keenya gamanaatiif turtii gaarii qabaadha. Guddootti xiyyeeffannee hojjetaa turre. Walilleen tuquu, walilleen faallessu. Aadaan immoo bultuma. Bultuma biyyaa. Ka ilmaa ka intalaati malee kuni waaqi waaquma. Waaquma malee aadaan tokkuma dubbataa cubbuu hojjetiin hin saamin ijjeesin waan nama halchin jedha. Kennallee sanuma jedha. Tokkuma jedha waan wal faallessuun qabu. Namumatti gara qabee amattuu adda baase malee wanni adda baasullee jiru wanni wal tuqullee jiru. Dargaggoota kanaaf dhaloota kanaaf ergaa dhaamta yoo jiraate. Ani dargaggoo kana waan dhaamsa fedhe mana kiyyaan jammaree dhaamuu fedha. Ifirraa kaasee. Ijoollee dhiira 15 qaba. Waaw waaqayyoon naa kenne. Dhiira 15 qabu. Kahaga keeti geettu kahaga kiyya geettu illee jirti guddoon. Sanii moti aduubaa dhuttu dargaggoo wallaaleedha tiyyaayyuu ka biyyaa adoon ta'in. Ka uummataa kana duudii adoon ta'in tiyyaayyuu wallaaleedha. Dhaansi dargaggoo kanaa dhaamu nami hin jiraanna jettan, nami hin leena jettan, nami lafarra bulla jettan, nami waaqa sodaanna jettan, ka amanel. Ka musliima ta'el, ka kiristaana ta'el, nami duudii safuu fi beekuu qaba. Haadha sodaatu, abbaa sodaatu, haadha maqaa hamaa arrasse, maqaan beenne waliin jedhe, maqaa karaa dhalate arrasse, waan hin jenne jedhe, jaarsi itti rifate, jaarti itti rifatte, waaqni nu araaramuu didate. Waaqa kadhannu aga durii nu dhaga'uu didate. Amaluma kennaa fi adabuma kennaa fi dargaggooti ka hayimaanotii qaddan dhaansi isinii dhaamu ka amantii qaddan amantii keessan gula amantii waaqa sodaattii nam ulfeessitii karaa moongelli isiniin jedhu jabaadha karaa sanii gora. Ka karaa abbootii gadaa warra san karaa sirna keessanii jabaadha nama guddaa dheedha. Cubbuu dheedha. Cubbuu bara kanaatti nu hidhee hammaan nu qabee harkaa nu qaba. Cubbuu santi nu gallakkisuu dide. Dargaggeessa adaraa waaqaa, adaraa abbaa gadaa. Yoo nullee sodaatu dhadda waaqa sodaadhaa, waaqaa jedhaa, cubbuu dheedhaa, cubbuu lagadhaa. Yoo du'e maan hin jedhinaa, yoo du'e nami du'e galeen beeku, nami du'e asin deebi'u. Waaqa sodaadhaa afaan tokko ta'aa, arraba tokko ta'aa. Uummati Itoophiyaa. Adoo Gujii hin jedhin, adoo Oromoo hin jedhin, gosa namaan filiin uummati
Itoophiyaa keessa jirtan walii galaa afaan tokko ta'aa bulaa waaqayyoo isi afaan tokko godhu jedheedha dabarsa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota maatii kunis Tira Miidiyaa egaa sagantaa keenya marsaa lammaffaa abbaa gadaa keenya duraanii abbaa seeraa yeroo amma jiloomaan wajjin turtii taasisnee asuma irratti golobna. Nu eebbisa akkuma eebbaan jalqabne baannu xumura. Waaqa abboo waaqayyoo waaqa hulaa waaqa markaa waaqa ardaa waaqa abbaa waaqi bokkoo waaqa gannaalee waaqa bokkoo gurraachaa waaqa abboo waaqa ayyoo waaqa gadabii waaqa gadaa tanaa biyya teenya nageessi hora keenya nageessi warra miidiyaa kanaan dhufee nu gaafatu wanallee milkeessi jiraadha hora bula miidiyaan kunillee miidiyaa nagaa isinii ta'u fiixabaa guddadha akka kiyya kan arrii baasa.